Al tokko jetti maatii sagal dhabee Damija ani nani isebe maatii namoota 12 dhaban. Sila qabeenyaa feefi Ashama kan tordoftoota kee bakkartana geessina video biraatii walitti deebinee jirra video hedduu garaa nama nyaatu baay'ee nama surura beekamu gammagni keenya wallaggaa dhumaatii guddaarra jira yookiin weerara cimaarra jira humnooti nafxanyaa faannoo jedhan of waaman wallagga seenanitti gaa kan isaan uummata keenya gidirsaa ajjeesaa qalaa mana gubaa yookiin iddoo jireenyaa isaanii dhabsiisaadha kan isaan jiranii godina Kiraamuu wallagga keessa naannoo Kiraamuu fi Gaarjagaa jaartee tagochoosu kanneessa hedduutu raawwatee jira isaan keessaa viidiyoo nama walii wajjin ilaallu al tokkotti maatii nama 9 dhabee fi maatii namoota 12 dhaban akkas jechuun mana tokko keessaa obbolaa haadha ijoollee maatii tokko keessa nama 9 dhabuu yaaddaniitu qobaa kan hafan jechuudha maatii tokko keessa nama 12 dhabee ijoollee 12 dhabee qobaatti kan hafan isaanii waliijinaala akkuma beekamu ajjechaan kun itti fufeetu jira keessa baanii namoota qalanii mataa isaanii baatanii deemaniitiin viidiyoo ka'uu suura ka'uutu jira kanaan dura footoo argine ture immoo viidiyoo isaa akka hoolaatu kan horiitti lafatti itti qalaniiti kan viidiyoon hedduu ba'aa jiru saniif uummata keenya baay'ee dhumaa jira uummata kanaaf miidiyaan dubbatullee hin jiru qaamni dhaqee waraabu hin jiru mootummaan dubbatuufis hin jiru jara gaafa laaltan namni tokko gaafa du miidiyaa meeqatu irratti wal qaba kaameeraa meeqatu dhaqee wal qabee waraabee addunyaadhaaf gochoota kana beeksisa addunyaan dhageetti addunyaa biratti dhageetti guddaa argatu hankeenya akkuma beekamu mootummaan hin dubbatu miidiyaan hin dubbatu namoonni keenya hin dubbatani uummata keenya yeroo jumlaadhaan dhumaa jira naannoo sarraa buqqaa jira viidiyoo hedduu nama gaddisiisu keessa jaarsa ijoollee 9 dhabee fi namoota maatii namoota 12 dhabee kana walii wajjin ilaalla suuraa asirratti argatan kun maatii isaa al tokkotti maatii 9 dhabeedha dhugaa hedduu nama gaddisiisaa kun kaameeraan argee yookiin dhugaa yuutuubarii Kookeet Entertainment jedhu kana hedduun galateeffadha miidiyaan tun naqin isa kan naqee waraabee waan kana akka seenaadhaaf dhalootaaf dabarsuuf ta'u uummata biraan ga'uuf isa ta'u isatu waraabee kan inni dabarsee dhugaa guddaa ulfaadhu sagalee ta'uu fi keetii fi waliin sagalee ta'uu fi guddaa dirqama subscribe 203 qabaachuun qabdu subscribe 100 namni 1,000 yoo laalee ati inni guddaan waan sirraa eegamu gochuudha sagalee ta'uu keetii guddaa ulfaadhu galatoomisin jechuu barbaada kun haadha kooti kun obboleessa kan gaafa olaanii kun abbaa ko simaa godhodidha kun haadha kootitu gammadaadha kun obboleessa kan gaafa olaanii simaati kun haadha mana olaanii simaa sannaayit makonnini kun mucaa obboleessa olaanii simaa taqutu lataa olaanii asitti yeroo suurri isaa kanarra hin jirre kun obboleessa kootitu qodaa kibrii simaadha Shemun haadha manaa kibrii simaa bakkunee bayyanaati kuni daa'imti dubaraa kuni intala obboleessa kootii araaree kibriiti kuni mucaa xiqqicha kan obboleessa kootii sun kibrii simaa naggaa kibriiti maatiin kun maatii 9 jecha maatiin kun hundi abbaa warraa guyyaa san bakka takka guyyaa tokkotti sa'aatii wal fakkaataa keessatti yeroo awwaalchi isaanii bakka isaaniitti dhufanii deemuun mammaatti. maatii tokko keessa namni 9 bakka tokkotti du'u jechuun sa'aatii wal fakkaataatti du'u jechuun baay'ee nama dhiba inni tokkollee akka inni tokko du'e hin beeku du'a waliillee tun beekin du'an jechuudha baay'ee nama gaddisiisa kana malees wallagga baa kana keessatti hedduu uummati keenya dhumaa jira buqqaa jira keessumattuu maatii kana miidiyaa tokko qabe malee kan cimu namni tokko hin hafnellee jira jechuudha maatii tokko keessa yookiin zariima maatii tokko keessa namni tokkollee kan hin hafne jiraachuu ni danda'a jechuudha hedduudhas immoo sanarratti darbee kan morma isaanii qalamee baatamee deemee footoo ittiin ka'u hedduu akka argitan jirtu keessumattuu viidiyoon kaleessa ba'e immoo ituu isaan qalanii amma yoon asirratti fide seerri yuutuubii hin ayyamu hin cufa maaliif wantoota nama ajjeesanii nama uffannisee nama dhiiga qabu waan akkasii kana yuutuubiin dhorkaadha waan akkasii gadhiisuuni akka hoolaatti akka horiitti namoota qalantu jira uummata Oromoo yeroo isaan qalan viidiyoo mul'atu beetu jira dhugaa hedduu nama tururaa amanuuf illee namatti cima baay'ee gara jabina daangaa darbedha kan isaan uummata Oromoo irratti raawwachaa jiranii dur harma muraa harka muraa seenaadhaan dhageenye aannolee irratti wantoota raawwatan jechuudha. Balaan kun kan qaqqabe guyyaa tokkottidha maatii amma kanaa kan dhabne maatii 9dha kan dhabne maatiin salgan kan abbaan koo hin jira warra dhuman keessaa haati koo jirti obbolaan koo maatii deenye meeshaa naannoo anaan dhageenye gaa in bilbilame yoo bilbilamuun waan kunis akkasitti raawwata jennes wanti duraan dursinee tilmaamnes hin jiru
nam tokkodha nam lamadhatu jedhamu bilbilli addaan ciccita inni nuu bilbilu deebi'ee achumaan bada inni nuu bilbilu deebi'ee achumaan bada kan badu sunis maal jechuudha in du'aa jira jechaadha yeroo sanatti quban qabnu inni bilbilli jalaa cufamu sun hin du'aa jira jechaadha obboleessa kan gafa Soolaanii jedhamutu bilbila ture bilbilli isaan bada ittaanee eegoo koon jiru ture kibriitti bilbila ture achumaan bilbilli dhaamaa dhumarratti bilbilli hundi hin cufate booda darbaa dabarsumaan bifa kanaan dhageenye. Baay'ee nama gaddisiisudha. Innimtu yuutuu naannoo sana jiraate hin du'aa jechuudha. Amma inni kuni dhimma hojii yookiin naannoo Finfinnee jiraata. Maatiin isaa Wallagga jiraatu. Gaafa lolli kuni fi maatii keessa namni tokko bilbilaa fi deebi'ee hin bada bilbilli isaa hin du'ee jechuudha inni. Ammas kan itti aanutu bilbilaa fi bilbilichi deebi'ee bada hin du'e jechuudha. Ekkeessi dhumarratti hammi kun maatii hundi isaanii hin du'ee dhagee jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Waan baay'ee waan jechaalee nama dhabsiisa dhugaa rabbi gara jabeenyaa dhalli namaa dhala nama akka isaatii irratti gara jabeenyummaa hammana yogguu raawwatu biyyi kun garatti adeemaa jiru namnis gara jabeenyi isaa gara mitti akka deemaa jiru akkam akka gara jabeenyi biyya kana keessatti gara jabeenyi raawwataa jiru ni mul'isa jechuudha. Viidiyoo ta'an immoo viidiyoo har'a yookiin kaleessa gidduu kana kan beera viidiyoon kun ji'a tokko hin ta'a Wallagguma keessatti viidiyoon ammaa kunis namoota dheengaddaa uumni fintaaleeyyii buqqisan keessa namoota maatiin isaanii dhumanidha. Karena dia makan nak hidup bisa juga. Untuk kita pun, yang mesin belas, karena gawat cuma empat, karena cuma ada tiga mali. Hamba tu sendiri lapa pun. Amuru bane, milan jilban dah imnya tu jati bagus tu tak kiri. Hanji lama terbela mangga. Jilbab kotin dah me amuru bae, lapa bagus tu tamu tamu. Wah, isi megadiran badan ni. Ofiknya gede ada nambah tunjuk. Kabenya kam nak wasi gawaya. Isi dadam ne acum ngani kita satigan ne Malaysia dan den juga ni banyak terus magan menurut dia tu. Mana kana tanya tak segan ni Malaysia ringkenya wakal mulate tu nyanu tu umutu tamadanu tu lemfanu. Itu ego dua genyer rajane wakal masagan nu kun abu kana mawakal ni itu berbalik. Anak kejar-kejar. Ha. Kita ni mo nana abai tenya. Wantaga di qoyaga di dan dimari gati. Hai. Warri kun warra gaarjagaa jaartii naannoo Wallagguma keessa warra jaartii jiraatanidha. Akkasitti daandii. Hai. Garama tokko nama kudha lama duraa gatan. Nama kudha lama garama tokkotti. Waggaa lamaa fi baatii 8 meeqa biyyarraa yaadu. Dhaloonni keenya immoo gaara mul'ataati. Argee baa. Akkasitti waggaa amma barnaa wajjin. Waggaa lamaa fi ji'a 8. Waan kee jiru amma waggaa namti jool loon kun jaanirraa fudhate jool loon sun kiyyumaa feqeet duuba silaa qabeenyaa feefi ijoolleedhaa qabeenyaa fi abbaan manaallee du'u qabeenyaa feefi ijoolleen sun sadiin guddatti abbaan manaa nafni ijoolleen hin hafni waan keessa jirru waan qabnu yoo rabbii tokko Ajaran biyya kana keessatti wanti nuti taane wanta namni ta'e miti waanumaa isinii gochuudhaatiif hin dhumne dhugumanaan isiniin jedha. Wanta sitti taanee jirru kun wanta dhalli namaa ta'u miti garuu maal isinii gochuu hin danda'an maal goon. Afaan isaaniitiin nuti akkasii jajjabeessan afaan isaaniitiin qajeeltota nuti gammatan maal qaba afaan isaaniitiin nuti nibireetii keenya irraa buqqaan ani kuntaala xaafii kuntaala 26 ani nani dhiisee bahe wayyaan koo ani ijoollee koo tokko bahe qullaa qullittii koon bahe kanaaf immoo maal abbaa isaati abbootii keenya dha afaanuma gaarii nutti dubbatan nuu laachuu dhiisanii afaan gaarii nutti dubbatan inni nu ifatu durreebbitiidha inni nu reebu inni nu uleedhaan adabadabamna ma jaallanne miti malee waaqayyo ammayyuu tiraarii keessan haa guddisu guddadha ammayyuu abbaa biyyaa ta'a ammayyuu roobbiidhaan akka deemtan sinaa godhu waaqayyo ammayyuu. Yoo malaaltan gaa hedduu nama gaddisiisa. Xaafii kun kuntaala meeqan dhiisee beedu qabeenyatuu qabanii ituu qotatanii ituu maasii qabanii ituu dhala qabanii hundumarraa dhume keessi kun amma garuu karaarra taa'u. Waggaa lamaan duradha kan isaan dhufan isayyuu dhaloota isaanii gaara mul'ataati. Addeentu achii dhufanii Oromiyaa keessa Oromiyaa keessatti akkas ta'aa jiru.
dhugaa hedduu nama agarsiisa. Viidiyoon kun hedduu garaa nama nyaata. Kana gaa carraan Oromoo kana ta'e sanuu sa'aatii Oromoon biyya bulchaa jiru keessa. Bara wayaan akkas hin taane. Yeroo sabni yaaddantu saa Oromoo yookiin ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jiran keessa Oromoo yeroo akkas ta'u hedduu nama agarsiisa. Gadatni uummata Oromoo kana ta'e jechuudha. Baay'ee nama agarsiisa. Hundaafuu namooti jira kana gargaaruu barbaadanii akkaawuntiin isaanii banamee jira. Namooti gargaarsa gochuu nyaata isa ta'u waan qabdan duban gargaarsa gochuu barbaadan gargaarsa gochuu ni dandeessu. Uummati kun qubsiifaman deebi'anii jedhamee gargaarsi godhamee koree hundaa'e walitti qabamaa jira. Namooti naannoo hundee jirtan hoteela kennaa dhaqaatii waan qabdaniin bira dhaabaddan siin jechuu barbaada. Namooti maallaqaan bira dhaabachuu barbaadan immoo akkaawuntiin isaanii kana fakkaata asirratti galchuu fi dandeessu isaan qaqqaba jechuudha. Saniif uummati keenya tokkummaa cimsannu tokko haa taanu tokkummaa qabaanneen wanti nu keessan darbine hin jiru. Saniif yeroo biraa viidiyoo biraatii walitti deebina nagaan tura.